Iyooyyaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota hiriyoota koo guyyaa irraa kana pileestoorii keessa gallee aappii Autoclicker jedhamu install goonee akkaataa kamiin TikTok keessatti akka ittiin taap goonu waliin ilaallaa. Pileestoorii seennu akkuma pileestoorii seenneen gama gubbaa kanatti Autoclicker jennee barreessinu Autoclicker jennee barreessina. Kana booda Autoclickeroonni gosa baay'eetu jiru waan ta'eef wanti isin adda baafachuu qabdan ishee kan akka ta'e hin irraanfatina. Ishee kana ishee mallattoo qubaa akkas yeloo fi biilii of keessaa qabdu kun akkuma asirraa argaa jirtan kun ni jira, kunillee ni jira fi kanneen biroo ni jiru waan ta'eef inni sirriin isa jalqabaa kan akka ta'e akka hin daganne. Ta'ee xumurameera oppiin jenna bakka kana. Kanatti aansinee okay jenna gara seetingii moobaayila keenya nu geessa waan ta'eef kana keessa nu geessa kallattumaan seetingii kana keessa nu geessa. Kanatti aansinee kana kiliik goona. Achii booda kunoo Autoclicker kan jettu gama gubbaa kana jirti. Ishee kana gadi kiliik goona. Kanaa fi kana lameen oppiin goona. Oppiin alloo jennee keessaa baana. Baaneeti kallattumaan deebinee bakka Autoclickerii deemna. Duubatti deebinee Autoclickerii seenna. Yeroo seennu maal arganna? Seetingoota lamaan kan arganna. Inni jalqabaa single target moodiidha. Itti aanu immoo multiple target moodiidha. TikTok keessatti immoo kan nu barbaachisu single target moodii otoo hin taane multiple target moodii waan ta'eef enable kan jettu kunoo bakka kana jirti. Ishee kana enable goona. Gadi kiliik goona. Kiliik erga goonee booda kana cufnee keessaa baaneeti gara TikTokii deemnee taargeetii keenya seet goona jechuudha. Naman jala deemee taap gochuu barbaadu tokko ilaaleetuman fakkeenyaaf taargeetii keenya seet goona. Pilaasii ishee gadi cuqaafna. Yeroo cuqaafnu akkanatti kunoo taargeetiin inni jalqabaa dhufee bakka kanatti nu barreeffama. Lakkoofsi tokko jechuudha. Yoo garuu tokko gahaadha waan ta'eef yoo balleessuu barbaadan immoo mallattoo maayinesii gara jalaa kana kiliik booda amma mallattoo muuziqaa fakkaattu kana yookaan immoo viidiyoo pileeyii fakkaattu kana gara olii jirtu kana ishee kiliik gootu inni eegalaa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kunoo lakkoofsa tokko jala yookaan immoo hidhii intalittii akka argaa jirtan akkasumas illee gama feesbuukii jettu kana jala kanaan akka argaa jirtan taappi gochaa jira jechuudha. Automaatikaalii lakkaa jira rukutaafii jira jechuudha. Kunoo yoo cufuu barbaadan immoo muuziqichaa kana kiliik gootu sana booda hin dhaabbataa jechuudha. Kunoo dhaabbatee amma dhaabbatee jira. Taappi gochaan jiru amma kunoo asiis taappi gochaan jiru asiillee itti agarsiisaan jiru dhaabbatee jira. Amma duubatti deebineeti kana ammoo asii cufuu barbaanne duubatti deebinee bakka Autoclicker kana disable goona jechuudha. Amma fayyaa galatoomaa wanti hundumtuu raawwateera jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu.